كراكم دنيبن كراو دنيتي كمان إنسان دنيبن يقولون دندو داكو تو دنيبن إنسان دنيبن كراكم دنيبن كراو دنيتي كمان إنسان دنيبن قارت تقشنيو أكبو فاكب بنيزات أرياني قار تلو ترسنجل شنو إنسان دنيبن ورمو يوتان هندوناي هندونا ما كان ريش ربي سنوكته نمني سنوكته بربي ولر كافود إنها تكيسا وامبون ندم جرد ولي كينيا في اللي كنو ردم أما أجاتا كنت نتمدان جماعة دار كننا ربي سوالي ناتو دوغان كيسن سناتك أول شيء سنابول هركي هم تو كان ربي سنراكاس لفا كيسن الرتب بالا فاتا هم تو كيسن ربي سنراكاس بيا كيسن الرب لسمان جرادا كان مالي مالن قبر جو خرام بنام دي أنا تبو كنان تمام كنان تمام إلى أمنا الدنيا أورومونا الدنيا رجل تمرت لنا من دورو كنا كبا واجر لا بحيرة تاني أنا لين من وان تاني ده كلام نيبوت نونا بمنا نونا إيش هذا dia bagai nyarati galtutan dia bagai nyarati kanatutan sila dhaga'amuu dhabe dubbadhu. Okay, ayye. Waan baay'een dubbadhu waanuma xiqqoo waanuma muraasa haasa'a. Maaliin innisi tokko waa'ee kanarraa haasa'uun beekumsa barbaachisa. Haa ta'uuti immoo beekumsa caalaa namummaadha kan murteessu. Isa diinaa maalootu akkas godhaa jira jedhamu hin fudhadhani gama kiyyaan. Diinni takka Oromoo boochisee hin beeku. Oromoon hangamillee diinni harki diinaa keessa jiraate ka'umsi isaa harkuma firaarraayi. Kana jechuun inni nan bilisoomsa jedhee yaa'ii kana itti fufsiisu wallahi gabrummaan du'a caalte hin jirtu. Gabrummaan du'a caalte hin jirtu bakka. Du'aawul gabrummaan hin jiru. Inni nan bulcha jedhee akkas godhus wanti inni bulchu hin jiru nama ajjeesaa sunis gabrummaa caaltu. Saniifiyyuu hunduu gareen lamaanuu osoo dhaabbatee itti yaadee du'a kana wanti du'a irra hamaan takkittiin hin jiru moo waan akka gabrummaan du'aa olii hin jiru gabrummaan miidhaadhaa olii hin jiru miidhaan kana caalu minimum bilisummaan kanaan dhufus hin jiru lamaaniifuu dhaamaara inni biyya bulcha jedhus nan bulchaa bilisummaadhaa hin bulchaa isa jedhu akeekni isaa garuu wanti inni bulchu hin jiru ajjeesaa wanti bulchamu dachee lafa hin bulchamu inni nan bilisoomsa jedhus immoo gabrummaan du'aa olii hin jiru yoommoo qaama biraatu diinatu seenee akkas godhaa jira isa jedhu irratti yoo gara kanaa fudhanne maalirree qaamni lamaanuu inni firaa lamaanuu maal eega gaafa diinni kun akkasitti uummata kana roorrisu maal eega diina kana irraa dha'ee yoo barbaachisaa ta'e ofii walitti hin deebi'u. Lammaffaa yoo hammaatee nu lamaanuu wal tumuu qabnaa yoo jedhe immoo xiggii qabatanii waliin cafacafanu inni uummata akkana godhan kun haala namatti ulfaataa. Rabbi keessa haa galu malee kana rabbi dhiiga akkana dhangala'u kana haa ilaalu malee haalaan ulfaataadha. Gara kanaanis gara sanaanis jechuun hin danda'amu. Akkasii yoo taa'e eenyutti sagalee taatan namni itti sagalee taatu kan si dhagayaa kan yeroo ammaa si dhagayaa jiru kan itti sagalee itti taatu eenyu. Gaafa Abiyyi waa dubbattee ashabbaariidha shaniitu akkana godhaa jira rabshaa kaasuuf jecha. Warri biyya jirullee wanni waa dubbii tuttuqanii kakkaasaniif mootummaaf uummata walitti diru. Mootummaanis tuqee wanni waa kakkaasuuf uummataa fi warra bosona jiru walitti diru. Kana bakka. Gaafa kanneen lamaan walitti dire warri bosona jirus gaafa kana lamaan fidee walitti dire maali? Aangoon isaanii bosona keessa taa'anii funaannatan ni urmiin isaanii achi dheerattiif. Uummanni gargaarsa godhaaf hin jiraatan jireenya mataa isaanii. Mootummaanis kan aangoorra jiru gaafa uummata kana fidee walitti naqe aangoon isaa taatee soorraa maal taate ni dheerattiif. Hundi isaanii fookasiin inni godhaa isaan godhaa maali? Bara dheereffachuu, bara lakkaayachuu kanuma bakka.
Jaalebelu bosona jira, jaalekelen bosona jira, jaalebelu achi jira, jaalebelu miseensi jaalebelu achi qotateera, maaliyyoo ebelu yoo achi qubateera, miseensi jaalebelu achi seenee jira. Kan waqa taarikuma himuu taane jechuudha. Taarikuma nabbabuu taane jechuudha. Jaal jennee maqama jaalaa moggaasuu taane jechuudha. Maqama moggaasuu. TikTokii kana keessa nu wajji oolaa jiranii bar dhufanii. TikTokii banatanii TikTokii kana keessa nu godhin oolaa jiran. Kan gargaaraa warroota mana madaam keessa hojjetantu gargaaraa mana madaam keessa hojjetan warra kushinaa keessa hojjetantu isaan sappoortii godhu jira isaan gargaaru jira isaan yeroo tiktokii ta'aniitiin gastii keessa dhufanii dubartoota waliin haasa'anii fi gisee warri biyyattii isaanii maalirra kertu oromiyyaan maalirra qufaayyuu hin qaban yaan ana gaar tiktokii kana keessa bakka meeqa yoo dhaqe nu waan arga nama 5 nama 6 ta'anii tumaan ta'an maaliif waan akka bosona jiran nu na ajaa'ibaa na ajaa'ibaa rabbummaan bichaan rabbummaan bichaan yoo deefi malee ani hin beeku maal akka dubbadhu maal akka dhiisu hin beeku baan gama kiyyaani gaafi Networkii yoo hin qabne natti hin ergatinaa. Jireenyi isin ashaggarteerti warri jireenya uummanni jireenya ashaggartee natti hin ergatinaa yoo networkii hin qabne. Networkii hin qabdu taanaa achuma taa'ee of dabbare natti hin ergatinaa. Jenga. Ya Rabbi ya Rabbi. Wanti nuti achi dabarreedhaan ni faalloo komannu hin qabu. Ana akka kottiin komadhu ni faalloo. Nu ajjeesuu qofa mitiitii kan qabu. Arra manuma eenyuun seena jechuutti jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waan fi jirtaa? Jira alhamdulillah. Baga jiraatte qaalii ta'een akkam jirtan agumaame? Alhamdulillah. Mashallah wallahi gaa gisee kuweetiin jirtu abboo kaasee waliin fata jedhama immoo naqetti immoo maal jechuudha? Akkam ree nagaame? Maaree har'a muka har'a maaliif muudiin si corroqame maal jechuudha? Maal taate? Maal taate har'a maal taate gaarra emotional taatee jirti? Maal taate? Maaree maal taate akkuma sirraa immoo kan tolu uffata jechuu sana immoo kata jedhu ofirraa maali kaa jiruun duniyaatu kaa jechuun gabaabduudha. Maal jechuudha? Hai. Maal buuftan? Addunyaa quban qabdu wal quban qabdu wal duuba laga dheeddii jedhe. Addunyaan maaliif akka jirtu quban qabdu? Maal godhan komatamu bar wallahi waa waaqa fidee lafti ba'aan dadhabdu. Nama hedduu
Rabbiin uumee harkaa qaba. Irra laallatama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jirta waan ofii akkam sanyii nama. Jira alhamdulillah. Jirtaami. Jira galata rabbii. Wallahi galatoomii qaalii namaa wayita dubbattus akkaataatti dubbattu beeytudha. Hedduu si jaalanna si kabanya giseen si lollu sima jira. Galatoomii siin jedha uummata keenyaaf sagalee ta'uudha fi dhugaa rabbii uummata keenyaa isin sagalee hin taane namni sagalee ta'uu hin jiru. Akkanatti wayita taphattanii wayita uummanni keessan miidhamu uummata keessaniif akkatti sagalee ta'u uummanni isin jalaa dhagaya waan ta'eef waan gaariidha. Akkanumatti wal kakaasaa haa sagalee taanuu fi haa bira dhaabannu waan qabnuun illee haa gargaarru. Uummanni keenya mootummaan aangoorra jirus aangoo ofii tiifataa jira malee waa'ee uummataa quban qabu. Kan bosona jirus anatu iyyuu achi dhaqee bulchaa natu biyya saniin tola jedheet uummata kana wanni argaa jiru takka hin jiru jechuudha. Kanaafuu amma mootummaan akka mootummaatitti akka yaada kiyyaatitti wanni isin gaafattan yoo biyya san dimokiraasiin bulchaa jedhe hattuu biyya keessaa cafaacaftu uummata kana waliigaltee cafaacaftu irratti walgeette tana akka balaaleffatan mirga kennuufii qaba. Akka kutaa 11tti. Lakki ani miidhaa geggeessaa hin jiru sababa hoboo akkanaa sababa hoboo akkasii yoo ka jedhu taate walumaa gala uummata kanaaf mirga kennuu qaba. Haa uummanni kun ofirraa balaaleffatu. Isa lammaffaa immoo diina jarri dhooguu irraa dadhabde Uummata kamii mirga kenne? sababa jaraati malee ofirraa dhooguu danda'a. Uummanni nafxanyaan kun jara keessa jira bar. Uummata keenya keessa jira. Dubartiin Jechuun uummata kamii mirga kenne? dandeetti.